Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kiyya. Har'as akkuma kana dura viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoon kiyya har'aa kanarratti xiyyeeffatu viidiyoo meek akkamitti yookiin viidiyoo aaraa ofii keenya akkamitti kalaquu akka dandeenyu kwaalitii bareedaadhaan akkamitti kalaquu dandeenyu isiniif himuuf yaala jechuudha. Konseptii masaa jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii kana fayyadamna. Aappii kun viidiyoo meeker jedha jechuudha. Aappii kana fayyadamnee goon isa dura garuu viidiyoon appilikeeshinii kanaan hojjedhe tokkon isiniif agarsiisa jechuudha. Viidiyoon appilikeeshinii kanaan hojjedhe kanadha jechuudha. Viidiyoon kun akkuma agartan daawwadha. Egaa daawwattoota kiyya viidiyoo kana akkuma daawwatan yeroo baay'ee yuutuubarootatti fayyadama haala kanaan qindeesse jechuudha. Isinis waan barbaadan akkaataa barbaadaniin baagiraawundii barbaadan filachuudhaan viidiyoo bareedaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan isteeppiin viidiyoo ammaa ittiin hojjedhe isinitti agarsiisa. Isin immoo sarara bareechitanii hojjechuu akka dandeessanitti jechuudha. Viidiyoo kana appilikeeshinii viidiyoo meekarii kana appilikeeshinii kana fayyadamtu jechuudha. Aappii kana telegiraam chaanaalii kiyya Abdiyooteek irraa daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Kun baay'ee bareeda isin fayyada keessumaa warra yuutuubaroota taataniif darbees immoo akkasuma warri dandeettii editarii keessanii guddifachuu barbaadan isin fayyada jechuudha. Jalqaba mallattoo kana tuqna jechuudha. Gaafama aappii kana seennu mallattoo kana tuqnu footoo kan jettu kana mataarra kan jirtu kana tuqna jechuudha. Footoo kan jettu kana gaatu fayyadamnee viidiyoo hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf footoon qopheeffadhe baagiraawundiin qopheeffadhe keessaa kana filadheen itti hojjechuu danda'a yookiin lamaan isaa filadhee haala kanaan naa ka'a jechuudha. Isa booda meeqa ta'e sekeendii 8 jechuudha. Suuraan kun walitti jechuudha. Kanarratti wantoota adda addaa kalaquu nan danda'a jechuudha. Haala kamiin kalaqa yoo jettanii fakkeenyaaf teekstii irratti barreessuu yoo barbaade tii kana tuqa jechuudha. Fakkeenyaaf waan biraa miti sabiskiraayib jedhee yoo barreesse sabiskiraayib jedhee barreessa. Isa booda mallattoo kana tuqeen kalariin barbaaduun boorderiin barbaadu hojjedheen bareecha jechuudha. Kalarii kana aan tuqu waayitii maa fayyadamee boorder kan jettu kana tuqee bilaakii ta'uu akkas haala kanaan saayizii isaa jijjiiruudhaan kanatti wareeruu godheen barreessuu nan danda'a jechuudha. Inni kan biraan suuraa isa lammaffaa kanarratti gaafa hin ce'u asirrattis waan biraa barreessuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan akkas godhee barreessaa jechuudha. Ammas dabalee yoon barreessuu barbaade haala kanaan barreessaa jechuudha. Isa booda akkuma agartan gaafa jalqabu viidiyoon kun keessi gaafa jalqabu viidiyoo akkas bareedu ta'a jechuudha. Isin baagiraawundii barbaadan filatanii itti hojjechuu dandeessu. Inni kan biraan effeektii itti gochuun yookiin bareechuu jechuudha. Effeektii gaafa goonu filannoowwan jiran kan nutti bareede filanneetu ittiin hojjenna. Fakkeenyaaf viidiyoo koo kana naa bareechite kana yaadu kanan filadhe riipil kan jettu kana gadi qabnee turre jechuudha. Loong pireesiidhaanii jechuudha. Gadi qabnee turru haala kanaan nuuf ta'a jechuudha. Isa booda raayit goona. Isa booda xiqqoo akkas bunneetu ammas effeektii kan jettu kana keessa seennee filanna jechuudha. Effeektii kan biraa itti gochuu barbaade fakkeenyaaf kana filadhee loong pireesiidhaan gadi qabee gaan turu haala kanaan deemaa jechuudha. Akkuma agartan akkas ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjedheen itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan viidiyoo kanatti muuziqaa gochuun hin danda'amu. Muuziq kan jettu kana kunillee muuziqaa gaan jedhu sirbatu hin taane jechuun tinima adda addaa akka baagiraawundii yookiin akka fiichariitti kan galan hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf tokkuma filadhee itti hojjedhee kana itti hojjedhaa jechuudha. Isa booda gaan tuqu ofii kan jettu kanan tuqaa. Isa booda asii qixa viidiyoo kootiin tiriim godhe yookiin walitti butaa jechuudha. Haala kanaan qixa viidiyoo kootiin ta'eera jechuudha. Isa booda viidiyoo kana ilaala. Haala kanaan viidiyoo babbareedaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo waan hin geenyeef malee wantoota baay'ee ittiin babbareechuu dandeenyu hedduu of keessatti qabatee jira. Aappiin kun buufadhaatii itti fayyadama. Keessumaa yuutuubarootni isin fayyada jechuudha. Dhumarratti seevii gochuu gaafa barbaannu seef kan jettu kana gaafa seennu akkuma agartan kwaalitii amma kana 360 480 640 amma 720 jechuudha kan nu qopheessinu. Meegaabaaytiin isaas akkasuma ol caala 360 0.6 meegaabaaytii akkas akka keessatti amma 720 meegaabaaytii 3.2 kwaalitii bareedaadhaan seef godhachuu dandeenya jechuudha. Hayi kwaaliitiidhaan jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo akkas bareedu kanarra caalchistanii an konseptii isaa isinitti agarsiise malee isin immoo kanarra caalchistanii kalaquu viidiyoo meek gochuu dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya waan daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kan biraa guyyaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Aappii kana Abdiyooteek telegiraam chaanaal jala buufachuu dandeessu. Waan daawwattaniif galatooma. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa mata duree kan biraatii walitti deebina. Nagaan naaf tura. Ciao.